እኛም አውቆ አበድ መሆን እንችላለን። ዱጋ ሁለት ነው። አውቆ ማበድ ይቻላል። አውቆ በማበድ ግን ብየነጋጎቹ ኖኪን ደሞ ሐዋሳ ወልቲ ፊዱን እንደንዳ ijoollee mati irraa hawaasumatti argaa arrabsitu garii bajettee arrabsitu kan ijoollee isaanii kan kararraa si fidee kararraa si fuudhee bari nama si godhee akkatiin walleellee baastu ati mana shiishaa keessa jiraatu ati bar mana shiishaa keessa jiraachaa turte akka dirmartu mana shiishaa bakka mana shiishaa guyyaa itti wanta godhan huukaa baar jechuudha huukaa baar galgala halkan kiliin gootee qulqulleessitee achi keessa rafaa turte bar ilma arsiyootaati ilma si komandootaati optionii takka qofa gaafii requestiidhaan isinii qabu takka qofaadha ilma arsii ilma si komandoo yoo taate yoo dhugamatti saba sanaaf kan yaaddu yoo taate maraataan barbaade gadi bahee haa iyyu aawqoo abbadiin barbaachise gadi bahee haa iyyu har'arraa eegalaatii nama kana bilaa godhaatii dhimma kana jalaa baha. Amma daangaa darbamee jira. Yaadataa Junaydii kudii nurraa dhaabuu qaba. Amma bakka itti gaafatamummaa isarratti deebisne jechuudha. Mana keessa ta'anii nyaachaa uummata wal nyaachisan kun maallaqa dargaggeessa biyya sana keessa jiru kan taaksii mootummaa gabbaruu mootummaan taaksii isinirraa guree isaaniif kenna. Ilmaan gariibaa anaatu gudeedee anaatu akkana godhe jechaa jira. Hoolaana dhiigammadaa jedhee ilmaan sikkoo mandoo waliin qabee xiqqeessaa jira. Ilma ibaluutiyyuu miti jedhee inni dubbatu waan zamana ani biyya jiru OPDO'n kaniin oromummaa keessaa baasanii turan. Dhumaan goona nama kana erga isatti mannee dadhabne nuti nama kana dhaabuu danda'uu qabna. Kanatti dhaabuu dandeenyu baankii raammis akka kiraayisisii keessa nu godhuu qabna. Garuu amma waan gochaa jirtu jechuudha. Nuti Oromoodha safuu qabna. Atis nama kabaja qabduudha. Arfaasis nama kabaja qabduti. Jawaaris nama kabaja qabuuti. Namni hundumtuu isin jaalata si galeera. Waan barbaade haa ta'u kaleessa waan gaarii irra turre har'ammoo dhuftee akkasitti godhe akkasiin jedhamu beektaa. Nutis duriyyeedha. Yoo yaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo ammaan tana dhaqqabdee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoon keenyas tokko dhimma Kadir Martuuti. Kadir Martuu dhiyeenya kana ajandaa miidiyaa ta'uudhaan akka malee irraa haasa'amaa jira. Dhimma isaa maaltu jira kan jedhu odeeffannoo ammaan tana dhaqqabdeetu jira. Kan biraa immoo dhimma magaalota Oromiyaa kan daangaa Somaaliitti argaman Somaaleen naannoo ofii jalatti deebisuutiin wal qabate odeeffannoo ciccimaa fi jajjabduu takka harkaa isinii qaba. Isas kan gurra isin boosu ta'a. Osoo gara odeeffannoo keenya isiniin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaati. Odeeffannoon keenya waa'ee dhimma Kadir Martuuti. Kadir Martuu dhiyeenya kana ajandaa miidiyaa ta'uudhaan akka malee irraa haasa'amaa jira. Dhimmi inni irraa haasa'amaa jiru immoo tokko dhimma Jawaariin wal qabatee lama immoo dhimma Arsii fi Baaleetiin wal qabateeni. Kadir Martuu eenyutu ergee Kadir Martuu duuba eenyutu jira kan jedhu namoonni baay'een haasawaa baay'ee akkasuma yaadota baay'ee kennaa jiru. Keessattuu namoonni sooshaal miidiyaa kanarratti dhageettii qabanii waa baay'ee jijjiiraa jiru waan ta'eef mee yaada lama gurra isin buusee anaan boodarraa walitti deebina. Wanti amma miidiyaa irratti deemaa jiru kana ani dhaamsa tokko qofa isinii qaba. Waan kana dhaabuu hin dandeenya dhukkee irra kaasnee dhaabuu dandeenya. Trust me. እኛም አውቆ አበድ መሆን እንችላለን። ዱጋ ሁለት ነው። አውቆ ማበድ ይቻላል። አውቆ በማበድ ግን ብየነጋጎቹ ኖኪን ደሞ ሐዋሳ ወልቲ ፊዱን እንደንዳ ድቢን ኦሮሚያ ዳንጋን ኦሮሚያ ሰርበማት እንጅሩ ኦሮሞን ጎለጎላን ገንደ ኩታኩታዳን ቶኮ ኢሳ መታ ኬሰቱ ማማት እንጅሩ osoonuti wal irratti ilaaluudhaan wal irratti duulleetu osoo hin taane wal irratti ilaaluu qofaan waan Gujii irra gahe waan Wallaggaan irra gahe waan Walloon irra gahe namni ta'e ni yaadata waggoota 4-5 darban kana keessattuu Abiyyi aangoo qabatee waan waggaa 7 almost waggoota 7 kana Wallagga irra waan gabaa ture wal irratti ilaaluudhaan achi dura ammoo wal irratti illee duuluudhaan jechuudha. Har'a ammoo sanbiraayyuu darbamee gadi bu'amee jechuudha. Sponsored godhamanii Harargeedhaa Arsii nama ilmaan Oromoo keessaa ilmaan Baarentumaa ilmaan Harargeetiif ilmaan Arsiitti adda durummaadhaan. Hawaasni kun jaalannee jibbine illee Rabbi godhee namaanis ta'ee histiriin sun duuba deebamee waan laalamuu danda'u danda'a. Harargee fi Arsiin uummata musliimaatis. Muraasa yoo taate malee parsantii baay'ee lakkoofsaan xiqqaa yoo taate malee hawaasni kun hawaasa musliimaati.
Oromoon akka Oromootittu akka kutaatittu yoo walittu cadhifnee garummaa jalatti dhumataatiin jirra. Amantiidhaan walitti duullee yookiin ammoo warri amantii tokko yoo bifa kanaan ka walitti duullu taate. Ummanni silaa obboleeyyan keessatti illee obboleeyyan mana tokko jechuudha. Obboleeyyan mana tokko abbaa tokko ka ilma adeeranii osoo hin taane ka abbaa tokko wal nyaanna taanaan sadarkaa kanatti gadi baanee walitti duulla taanaan wanti Oromoon itti deemuudhaaf deemu bilisummaa arga osoo hin taane gabrummaa olii wanti Abiyyi jedhe waggaa 1000 dubatti isin deebise inni jedhe sun it will happen ija keessan duratti. Lakkii kanaa miti walirraa haa dhaabbannu wal haa gorsinu wal haa qajeelfannu kan jenne yoo taate wal dhaaba wal dhorga. Ani yaamichi isiniif godhu ilma Arsii yoo taate ilma Sikkoo Mandoo yoo taate optionii takka qofa gaafii requestiidhaan isinii qabu takka qofaadha. Ilma Arsii ilma Sikkoo Mandoo yoo taate yoo dhugamatti saba sanaaf kan yaaddu yoo taate maraataan barbaade gadi bahee haa iyyu. Aawqoo abbadiin barbaachise gadi bahee haa iyyu. Har'arraa eegalaatii nama kana bilaa godhaatii dhimma kana jalaa baha. Viyuu isaan guddisinaa fi isaan hin morminaa. Because ergamee hojjeta waan ta'eef jechuudha. Ergama deema waan ta'eef jechuudha. Ergama deema. Kanaan anatu ragaan na bira gaheera. Ragaan qabatamaan na bira gaheera. Ergama deema waan ta'eef ajaja namaatiin kana godhaa jira waan ta'eef nama mana mootummaa taa'ee laala wadha mana mootummaa taa'ee mootummaa irraa gargaarsa argataa food stampii qocataa kiraa mootummaa mana irraa baasaa Oromootti duulu. Kana warri isteeta isaa bakka takka waliin jirtan reporting to the government. Mootummatu isintu mindaa baasee fi miidiyaa irra taa'amee daqiiqaadhaan hawaasa walitti buusu jira. Namni kun nama misoomaati miti, namni kun nama fayyaa qabu miti. Beekaa maraatee mootummaan gargaarsa namoota akka kanaatiif gootan ni dhaabdan taanaan dhaabaa. City Council dhaqa. Qaama mootummaa gargaarsa namoota akkanaatiif kennu bira dhaqaatiif riippoorti godha. Maallaqni hadha isaan mana keessa taa'anii nyaachaa ummata wal nyaachisan kun maallaqa dargaggeessa biyya sana keessa jiru kan taaksii mootummaa gabbaruu mootummaan taaksii isin irraa guree isaaniif kenna. You just need to do this. It's over. Kana booda santa ubaandaa warri biyyarraa sponsor isaan godhaa jiru let them fund him. Haa nyaachisanii achi ta'anii haa duudu ganama galgala. Yoo barbaadan fuudhanii gara biyyaa galfatanii. Ani nama kana dhugaa isinitti hima akka Justin Bieber itti ilaalaan ture. Justin Bieber barreessee illee ture waan kana. Justin Bieber kabajaa gaarii jaalala addaa qabaafi. Garuu akkuma andaran isa jaalataa dhufuun silaa amma maal ta'aa deema jechuudha. Daran even aartii Oromootii fi aartistootuma Oromootu akka jibbinu nu godhaara. Aartii Oromoo aartistootuma Oromootu akka jibbinu. Dhugaa isinitti hima. Aartiin Oromootu jibbu nama geessaa jira jechuudha. Namni akkanaa kun. Namni kaleessa seenaa ajaa'ibaatiin sagalee ta'e miidhamee even ina wantoota amma olola dheengadda fandisheenii waan fandisheen ati ilma ibaluutiyyuu miti jedhee inni dubbatu waan zamana ani biyya jiru OPDO'n kariir Oromummaa keessaa baasanii turan. Dhugaa isinitti himamee dhoo'e. This is a reality. Namni kun nama akkanaatii maal akka jedhan Oromoo sabaaf quuqama qabu dhiibdaniitiin maqaa balleessan jenneetiin falmaa fi turre. OPDO'dhaan wal lol'aa turre. Amma garuu sadarkaan mucaan kun illee itti jiru sadarkaa ilmi namaa Oromummaa nama jibbisiisu. Girristoonni kaamantii girristoonni Kadiir Maraattuu akkasuma girristoonni biraatis kan waan namni jedhu hubanne ka yaada namni ibsatu akkuma manaabatti gara barbaadetti hiikkatu dirqiidhaan. Namoota kanaa fi akkasuma Kadiir Martuu dhimma yaadataa Junayd irratti illee waan qeeqaa jirruu fi karaa laayifitiin ibsa bal'aa waan kennuu qabnu dirqama dhufne jechuudha. Likki isinitti narraa dhugaa jirtu beektaa. Maal jennaan nuti warra dhugaa dubbatee bakka itti bulu malee nama gandatti sodaachisuudhaaf dhugaa afaan qabuudhaaf gandatti galchanii doorsisanii miti. Nuti nama barate, nama waa beeku, nama tokkummaa Oromoo akkatti cimsu beeku, nama ammoo qaama tokkummaa Oromoo diigu ganda kamuu keessaa yoo bahe dhugaa itti himneef keessaa baafnu clear qulqulleessinu jechuudha. Isinii galaami. Taajirri Oromoo tokko qabaatan Oromoo tokko akka nu jiraatu barbaanna. Taajirri Oromoo kan nu barbaannu taajira gandaan nama qoqqoodoo osoo hin taane dureessa Oromoo mataa walitti qabu, dureessa Oromoo tokkoomsu, dureessa Oromoo misoomsu ofirra darbee biyya ijaaruu barbaanna malee nuti
dureessa ulee mootummaa ta'ee kaadiree ta'ee ganda tokko hundatti galchee akka cafaqan taasisu yoom walitti hin dhiifne jechuudha. Yoom walitti hin dhiifne jechuudha. Isinii galaan. Kanaaf nuti gandummaa hinaaffaa arrabsoon isin tuultan tokko dhugaa dubbachuu irraa duubatti nu deebisu duuba isinii galaan. Isinii galaan. Nuti kan kabajnu hayyoota Oromoo, olomaawota Oromooti. Sodaa Rabbii malee sodaa nama takkaa hin qabnu siin jedhe. Egguu nama qeenyu ragaa malee nama hin qeenyu. Dhimmi an dhufee dhimma Kadir Martuutii fi dhimma yaadataa Junayditi. Akkasuma Kadir Martuu irraa yoo kaane Kadir Martuu ergama bilisiginnaa fudhatee dubbii siyaasatiin hundinuu ni beekna. Arrabsoo Jaawar irratti fuluu, Jaawar arrabsuu, diqqeessuu, siyaasaa mootummaa isaa dubbachuu, siyaasaa mootummaa isaatiin mormuu dhiisee dhimma dhuunfaa isarratti personal attack godhaa ture jechuudha. Arrabsoon taane arrabsaa ture jechuudha. Nuti immoo namoota bilchaate nuti. Nu sila akka nuti hubannutti namni nama tokko qeequu nama siyaasaa qeequu ni danda'a. Arrabsuu miti. Gaafa immoo qeequu bira dabartee arrabsoo seente ati moohatamaa taatee jirtaa jechuudha. Moohatamaa dadhabaa taatee jirtaa jechuudha. Isin galaan dadhabaa. Yaada nama sanii waan dhaqqabuu hin dandeenyeef, yaada nama sanii moohachuu waan hin dandeenyeef ati dadhabaa waan taateef arrabsootti seentaa jechuudha. Kadir Martuu ergama fudhate ergamni isaa Jaawar arrabsuu personaaliidhaan dhuunfaa isaa arrabsuu bira dabree hawaasa sikkoo mandoo xiqqeessuu arrabsuudha. Kaayoon isaa kana ergamni isaa kana clear jechuudha. Ergamni isaa hawaasa sikkoo mandoo arrabsiisuu xiqqeessuu Jaawar afaan qabsiisuu barbaada. Jaawar ka gandaati miti. Jaawar ka arsiiti miti. Jaawar ka Oromooti. Oromoo bira dabree kan uummattoota cunqurfaman hundaati. Kan East Afrikaati. Is a leader addunyaati. Kan agartee dhufuu isaatu hin geessu jechuudha. Ka daayipara hidhattee Kadir Martuu daayipara hidhattee sireerra ciiftee ati bar nama daayipara hidhatee daayipara itti hidhaniiti bar nama sireerra ciisu bar. Nami daayipara itti hidhanii sireerra ciisu life support hin jiraatu. Wanti nuti gadi jabeessinee lakkuma ati jabeessaa deemtu nutillee sirratti jabeessinuuf maalidha? Ganda tuqxe. Hawaasa sikkoo mandoo kan miliyoona 25 oli kan kaleessa jiruu hoomlesummaa, jiruu godaanummaa irraa ijoolleen si baafte bara ijoollee sikkoo mandooti bara. Farhaan Abdusalaam fa'aa, Shukrii fa'aa bara. Ijoollee mati irraa hawaasuma mati irraa arrabsitu, gariiba jettee arrabsitu kan ijoollee isaanii kan kararraa si fidee, kararraa si fuudhee bari nama si godhee akka atiin walleellee baastu. Ati mana shiishaa keessa jiraatu. Ati bar mana shiishaa keessa jiraachaa turte yaa Kadir Martuu. Mana shiishaa bakka mana shiishaa guyyaa itti wanta godhan huukaa baar jechuudha. Huukaa baar galgala halkan kiliin gootee qulqulleessitee achi keessa rafaa turte bar. Ijoolleen sikkoo mandoo immoo ijoolleen gariibati jettuun kun keessaa si baaftee akka ati nama taatu si taasifte. Ati sareedha duuba. Saree bakka irraa nyaattetti udaantu jechuudha. Yaa Kadir Shorfe. Yaa kan daayiparaan jiraatu laalati. Daayiparaan ciisee jiraatu life support irra taa'ee summituuf dhugaa sitti himna. Uummatuma hawaasumaati ilmaanuma hawaasa xixiqqeessitu kana keessaa bahetu huukaa baar keessaa si fuudhee hoomlesummaa jiruu godaanummaa irraa si fuudhee akka ati jiraattee nama taatee wallee jalqabati baafte akka ati baaftuuf kan support si godhaa ture kan lafee dugdaa kan kee ture ijoollee ilmaan gariibaa kati jettuun kana jechuudha. We proud to be gariibaa jechuudha. Gariiba ta'uu keenya ittiin boonnaa jechuudha. Si galame. Si oramtaa kana baa. Gariiba ta'uu ittiin boonnaa jechuudha. Si galame. Amma yaadataa Junaydii kuni harka bitaa mootummaati. Dhugaa Rabbii yoo dubbanne mirga qabaa garuu mirga qaba. Biyya san keessatti abbaa qabeenyaa taate yaadataa dhiisi. Abbaa qabeenyaa taate mootummaa yoo hin deeggarree chaalenjii hedduutu si mudata jechuudha. Qabeenya kee kuufachuudhaaf, jiraachuudhaaf, daldalachuudhaaf mootummaa deeggaruu qabdaa jechuudha. Yaadataa Junaydii ammoo kan isa adda. Akkuma waliin beeknu qabeenyi kun qabeenya gartee caaltuu isaaniitti kee jira. Aangawoota bilisiginnaa. Qabeenya aangawoota gurguddaa akka Adaanech faatu keessa jira. Shimallis Abdiisaa faa maqoota kanaan qabeenya kana raangodhaa jiru jechuudha. Raangodhaa jiru jechuudha.
yeroo siyaasan itti jabaatte duuba laale yeroo agartee hayyoonni Oromoo wal taatee tokkummaan hayyoota Oromoo cimee biltsiginnaadhaaf hedek ta'e kana isa kana ajandaa godhanii gabbaasuudhaaf dirqamanii jechuudha. Ergama biltsiginnaa fudhatee yaadataa Junayd UK'tti itti dhaqee isa kana ajandaa kana piroojeektii kana itti kenneeti kan biraa deebi. Piroojeektiin kun maali? Akka Jaawar Mahamad cafaqu arrabsu. Bira darbee biyyoo jabaate akkuma amma haala amma deemaa jiru kanaan akkasii koomandoolee walitti qabee gandummaadhaan Harargee fi Arsii jedhee summii gandummaa akka facaasuuf piroojeektii kana fudhatee itti kennee jechuudha. Duuba kanaaf nuti yeroo dubbannu yeroo yaadataa qeenu hawaasa Harargee kabajamaa qeequu miti. Murni kun murna wal ijaaree yaadataan Junayd hoogganaadha. Warra kafalmataa Ibiroo fa'aa, Caffeeraa Ammis fa'aa, Kadiir Martuu dabalatee biyyoota alaa kanaa maanguddoota agartee ritaarimentii fudhatte biyyoota alaa kana keessa jijjiiran hedduutu jira. Wanti kun wal ijaaranii jiran. Cheeniin isaanii hedduu agartee jabaadha. Kan dispaachi godhu garuu hoo eenyudha? Yaadataa Junaydiiti jechuudha. Qabeenya qabaa, waa afaanitti darbaa. Haala kanaan waan kana oofaa akka inni jiru irra geennee jirra jechuudha. So maaltu nurraa eegama amma? Yaadataa Junayd nama bizinesaati. Nuti agartee namni bizinesi kun akka tiraan ta'u beeynu. Namni bizinesaa tokko gandaan ganda wal nyaachisuu dhiisiti. Kastamara kan kee akkaataa itti tiriit gootu qabaachuu qabdati. Bizinesi kun bor akka bakka guddaa gahuuf, akka babal'atuuf, atis guddattee biyyas akka misoomsituuf dura dursoo gandummaa dhiisi kastamaroota kan akkaataa tiriit itti gootu fuula banaadhaan gammachuudhaan gammachiisuu waan isaan barbaadaniin haala gaariidhaan tiriit godhuutu irraa barbaachisaa jechuudha. Yaadataa Junayd nama biyya alaa kanaa galee mee bisan beeka jennee duraan obsaa turre yooma wanni fedhalleen keessa jiraate. At least haa bizinesa isaa kanaaf haala itti tiriit nama godhu haala itti agartee Oromoo kana ittiin ilaalu adda maybe nama agartee biyya alaa kana galee at least akkaataa bizinesa itti raan godhu nama beeku jenneetiin obsaa turre jechuudha. Du'a madaangaa darbite. Amma gaa Jaawar arrabsuu nama dhuunfaati. Namni siyaasaa ni arrabfama, ni qeeqama, ni balaaleffatama, ni faarfama jechuudha. Kana keessa hin gallu. Nu hundinuu arrabsuu dandeessan. Because public figure taanee nama dura baanetti arrabsoo fuudha. It's okay. You don't matter. Sun rakkoo hin qabu. Jaawaris kanuma jechuudha. Arrabsuu danda'a. Garuu gaafa inni ganda keessaa bahe, ganda agartee sikkoo mandoo, hawaasa sikkoo mandoo arrabsuu obsa waliif hin qabnu jechuudha. Nulleen akka dandeenyutti fira deemsu mirga qabna jechuudha. Mirga Rabbiin kaleessa nu kennu. Mirga namaan tuqin, mirga kan kee falmadhu. Saba biraa uummata Oromoo biraan xiqqeessin, kan si xiqqeessu ammoo likki itti himanii dhugaa jirtu dhugaan deebisuudha jechuudha. Amma daangaa darbamee jira. Yaadataa Junayd kuni nurraa dhaabuu qaba. Amma bakka itti gaafatamummaa isarratti deebisne jechuudha. Yaadataa Junayd karaan inni itti nurraa dhaabuu danda'u itti waywaannee dadhabne nama kana nurraa dhaabuu didee Kadiir Martuu nama tokkollee hin dhagahu. Olomaa'ota hayyoota Harargee hin dhagahu. Sabboontota Harargee hin dhagahu. Namichi kafraa gadhiifamaadha nama agartee abbaan abaaree gadhiise nama hin dhagahu jechuudha. Abbaan abaaree gadhiise si gala. Namni inni dhagahu yaadataa Junayd kalkaan irraa jijjiiree maal godhee bakka waa harka kaayee maal jedhu kana qofa dhagaadhi Kadiir Martuu jechuudha. Duuba amma ilmoota hin teetan gadhiifamtuu tana taabaarsa qabdu. Si qofaatu nurraa dhaabsisuu danda'a nurraa dhaabii jennetti waywaachaa ture jechuudha. Amma daangaa darbee jira Jaawarirraa dubbachuutu hin jirru. Dhimma siyaasa wal qabsiifnee dubbachuutu hin jirru. Uf baraaruudhaaf uf ittisuudhaaf self defense jirra. Nama kana nurraa dhaabsisii maqaa nu balleessaa jira. Shamara keenya nu jala xarrabsaa jira. Shamarri kee dhalaa Arsii bakka argitanii gudeedaa jechaa jira. Ilmaan gariibaa anaatu gudeedee anaatu akkana godhe jechaa jira. Hoolaa nadhii gammadaa jedhee ilmaan sikkoo mandoo walitti qabee xiqqeessaa jira. Nurraa dhaabii jennee waywaachaa ture. Dhaabuu didee akkuma tuquu yaalii godhee baankii raammis harka guddaa persentii 60 ol kan sheer holdarii keessaa qabu isa waan ta'eef nuti baankii raammis kan ammoo hawaasa sikkoo mandoo hedduminaan kan keessa jiru kan akaawuntii isa waliin banatee baankii san keessa jiru kastamarri guddaan gara sikkoo mandoo ilmaan sikkoo mandoo irraa. Nu maal goona nama kana? Erga isatti himannee dadhabne
nuti nama kana dhaabuu danda'uu qabna. Kanaan ittiin dhaabuu dandeenyu baankii raammis akka kiraayisisii keesseen godhuu qabna bakka dasee. Karaa kamiin kastamarri ilmaan sikkoo mandootaan hundi isaanii cufanii keessaa ba'uu akka qaban. Dasee. Kana yoo hin goone eenyutu eenyu warreen mirga kan kee kabachiisuudhaaf karaa mirga kan keetiin itti kabachiiftu you have to do it jechuudha. Godhuu qabda jechuudha. Isin waramtoo kana bara. This is why kastamarri ilmaan sikkoo mandootee dhabamuu qaba. Isin eenyu gadi hayyoota ni qabdan, oolmaawota ni qabdan, baankii akka sikkoo mandootti tokko banattanii akkamitti gabbaafachuu dadhabdanii isin jedhaan. Maallaqa keessaniin kunoo nama akkanaa ilmoo akkanaa isin irratti bitanii hawaasa sikkoo mandoo diqqeessaa jiranii. Isin yoo uftaatan hooyi. Baankii maaliif hin bananne? Kaampeen gootan Shaashamannee deemtanii kaampeen gootan, Roobee deemtanii kaampeen gootaniif isin oolmaawotuma keenya oolmaawotuma sikkoo mandoo. Warri kaampeen godhaa ture. Kastamara akka horatuuf, baankii raamis akka guddatuuf kan godhaa ture. Isin ilmaan sikkoo mandoo warra arrabsan hayyoota sikkoo mandoo, oolmaawota sikkoo mandoo kan arda arrabsamaa jirtanii jechuudha. This is why uftahaa. Akkas malee namni kun nurraa hin dhaabbatu nama kana dhaabsisuudhaaf yooma baankii banachuu dadhabdanillee baankii keessan kan akka sikkoo mandoon hawaas 25 miliyoona 25 baankii takka akkamii banachuu dadhaba? Haa? Sababa isin nama jala hudduu bitaniif kun oreegaa. Nuti bar Oromoodhaa haa guddatu, amantaa walitti qabnaa. Uummanni keenya kan argee agartee uummata kabajamaa gurbaan kun achi keessaa bahee guddachuu qaba. Baankii kanas abbaatti ta'u haqa qabaa nama agartee hawaasa kabajamaa kana keessaa bahee jennaan guddisuudhaaf waa hedduu godhaa turre. Du'aa godhaaf turre, maal godhaaf turre haa guddatu kan jiru. Garuu taajira Oromoo kan Oromoo qoqqoodu, kan Oromoo agartee kutaadhaan akka arrabsamu godhu hin barbaadu jechuudha. Dasee hin barbaadu. Dinquu Dayyaas Faalaal abbaa hiyyeessaa, abbaa harka qalleeyyii, takkaa isaa Oromoo walii qoqqoodu argitanii, takkaa isaa Oromoo walii buusu argitanii. Bar yuunivarsiitii kaallee jasaa bar kan guute bar ilmaan haadhaa fi abbaan qabne bar ilmaan hiyyeessaa barsiisaa ture, ilmaan hiyyeessaa gargaaraa ture, sabaaf sablammoota miskiina gargaaraa ture, Oromoo bira darbee Oromoo kana siyaasaa Oromoo keessa shoorri inni taphate shoora guddaadha, shoora olaanaadha. Ardallee wanni inni dhabamee bilchiginnaan dhabamsiifteef Oromummaa isaa tokkummaa Oromoo waan jaalatuuf Dinquu Dayyaas nama akka ta'e waan beekaniif qofa waa meeqa godhaa turan jechuudha. Ni beekna waliin beekna Dinquu Dayyaas. Dinquu Dayyaas nama cimaa. Nuti abbaa qabeenyaa Oromoo akkasii barbaadan. Taajira Oromoo akkasii barbaadan. Ka Oromoo diiguu osoo hin ta'in ka Oromoo ijaaru barbaannaa jechuudha. Si galaa waliin jedhu. So this is why tarkaanfii namni hawaasni komandoo kana keessaa bahe salphina Kadir Martuu hawaasni komandoo salphisaa jiru kan argaa jiru kan dhagahaa jiru kan isinitti dhagahamu ka baankii san keessa jirtan keessaa bahaan dhaamsa keenyaa jechuudha. Akkam jirtu har'a waa'ee Kadir Martuu irratti dubbachuun dhufee Kadir Martuu guyyaa 3-4 dura waa'ee kee oguu Kadir Maraattuudha oguu jedhanii Kadir Maraattuu miti. Kadir Martuudha ምናምን jedhee Harargeetti Aftaamuu Lamuu faana deemnee turre achi waa'ee keellee waan gaarii viidiyoo hojjetee ture. Garuu amma waan gochaa jirtu jechuudha. Nuti Oromoodha safuu qabna. Atis nama kabaja qabduudha. Arfaasis nama kabaja qabduuti. Jawaaris nama kabaja qabuuti. Namni hundumtuu isin jaalata si galeera. Waan barbaade haa ta'u kaleessa waan gaarii irra turre har'ammoo dhuftee akkasitti godhe akkasiin jedhamu beektaa. Nutis duriyyeedha. Garuu yeroo tokko xiqqoo ishee Oromummaa nu qabaanna. Waan akka namoo sirreessuu qabda. Akka obboleessa jechuudha. Amma akkasitti wal qoqqoodanii wal arrabsuuf osoo hin ta'in tokkummaa keenya barbaanna. Jawaaris haa ta'u maalis haa ta'u kaleessa wal jaalachuu nu barsiistanii akkasitti tokko turre har'ammoo Hacaaluu osoo kana argee maal jedha. Isiniif galee jira. Tokkummaa jedhee akkasitti tokkummaa keenyaaf waan meeqa ta'e nuti immoo har'a hin dabbaraa ishee miidha. Yeroo tokkummaa dhaabannee ilaaluu qabna. Jawaaris haa ta'u, Dooktar Abiyyis haa ta'u, maalis haa ta'u, ani siyaasa ምናምን asoo miti. Garuu bakka wal jaalachuu keenya barbaanna, tokkummaa keenya barbaanna. Isiniif galee jira. Bakka nuti dadhabne qoy qabsoo suusii qabdumu yoo dandeetti qabaattanii waliin hojjedha. Sigalee waan irratti beektanii irratti xiyyeeffadhaati walitti hojjedhaa jijjiirama fidaa. Dhaloota haaraa ምናምን baay'ee dadhabeera. Nu dabbaree jira isiniif galee jira. Warri dhaloota haaraafis maaliinis maal nu barsiisaa jirtu waan akkana hin ta'u. Kadir
ifama guddaa wajjin waan akkanatti koshi wannoo godhi galatooma. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa yaadicha booda walitti deebinee jirra. Yaadicha irraa waa hedduu akka hubatan, waa hedduu akka baratan abdii qabna. Keessattuu warri gosummaadhaan deemtanii yaada kanarraa ni gorfamtu jennee yaadna. Odeeffannoon keenya itti aanu dhimma daangaalee Oromiyaati. Keessattuu muyyaleedhaan wal qabatee yeroo odeeffannoo kana isin biraan geennutti Sumaaleen muyyaleen teenya muyyaleen nuuf murteeffamtee jirti jechuudhaan konsartii qopheessuudhaan sirbaa jiru akkasuma dhiichisaa jiru magaalaa muyyalee keessatti jechuudha alaabaa ofii mirmisaa jiru. Muyyaleen teenya muyyaleen tan Sumaalee taate jechuudhaani magaalaa muyyalee keessatti akka konsartii qopheessaa jiranidha kan dhagahame. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenyaa waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.